Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuune warreen amantaa biraatis baga jiraattan hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Entertainment Studio Oromiyaa Entertainment baga jiraattan bagaas geessan. Egaa arraantan yeroo jalqabaatiif gara Studio Entertainmentiitti nama ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra. Meegaa namni kunis eenyu arraantan gaafii gaafachuu yaatanii mee nama akkam fiddanii jechuun keessan hin oolamu. Mega nama kanaan durarratti wal baraanis ninja durarratti baga nagaan gara studio teenyaa nagaan dhufte. Baga nagaan no eeggan. Mee durarratti yeroo ta'e aarsaa gootee gara studio teenyaatti nu dhiyachuu irratti maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomii hedduuta kunuuf galatoomii isin jenna. Isinis aarsaa guddaa qabatanii asitti naafeeruu keessaniif baay'ee takka galatoomaadha isiniin jedha. Egaa mega daawwattoota keenyaan wal bariisin jenna eessa dhalattee maqaan kee eenyu eessa guddattee mee daawwattoota keenyaan wal bariisin jenna. Maqaan koo Nibraas Qaasimii iddoon dhaloota kiyyaa baa Oromiyaa Harargee lixaa Daaroo Labuttiin dhaladhee guddadhee as ga'e kan hin jiraataa jiru jechuudha asuma. Okay, Nibraas Qaasim baga nagaan dhuftee gaafiin tokkoffaa ati yuutuubar moo feesbuukar? Feesbuukaralleedha yuutuubaralleedha. Yuutuuba yeroo baay'een dalagu ture. Achirratti beekamtiin arganne gama feesbuukaa kanan xiqqoo nama bubbu'aarseetiin akkasitti ammoo maan jedhu. Amma feesbuukaraas yuutuubaraas karaan ittiin garuu akka hedduu beekamtu nuti illee ittiin si barree gara feesbuukaati. Akkas gaafii teenya tan lammaffaatti yeroo dabarru namoonni hedduun gara sooshaal miidiyaa feesbuukaa kanatti Nibraas Qaasim nama dubartii arrabsu nama dubartii qe'ee akkasii si beekanii mee sii fi dubartii jidduu maaltu jira gaafiin keenya kanaan sin jedha. Namni irra baay'een akkasiin na beeka. Garuu ammoo ani namni na hubates tokko jira jedheetii yaada. Kanneen dubartii yaadarra kannaa jiru dubartii xiqqoo seeraan ala baatee karaa amantii keenya faallaa dalagaa jirtu gartee ta'utti qullaa baatee jechoota gartee jechoota hin taane darbataa jirtu saniifin deebii laachaa jira malee nama hundaaf jechuu kabajan qaba. Obboleettii dhalaatiin qaba. Obboleettiin qaba. Saniifuu akkuma obboleeyyan kiyyatti ilaala. San keessa gorsa jedheeti yaada. Gorsaan kannaafii jira. Shamarran biraa baay'ee jira. Kabajaan qabaafi jechuun warreen kabajaan kana dinqisiifatanii jira. Warreen kabajaadhaan gartee akka obboleettii kiyyatti ilaalee wajjin jiraataa jira jechuudha. Ammoo warreen amma waan fokkotaa dalagaa jiru kana ammas gama fuula duratti irratti hojjedha. Ati yeroo hedduu akkasitti bifa nama gorsuutiin shaakalaa jirta malee hammeenya dubartiif qabaatteeti miti jechuu barbaaddeeti. Yaa dubartii baay'een jaalladha. Dubartiin haadha saniifuu baay'ee takkan kabaja. Ammoo warreen waan akkasii hojjetan gama fuula duratti illee ittiin deemaa jira jechuudha. Irratti hojjechaa jiru. Garuu immoo ati kana keessa gorsa jirta jechuudha. Gorsa namni hubataa jirus ni jira. Kan hin hubannes ni jira jechuudha. Tole gaa Nibraas anuu baay'ee si mufachaa ture waliin nu arrabsa jeetiin ture ati immoo isinuma gorsuufi jetta. Akkasii. Akka biratti hin fudhatina. Okay, taate dhugaadha gaa shamarran gaggaariinis ni jiranii waluma keessa jiranii garuu gaa adda nu baasi gisee wanti jettu. Isinis akkas irra ooltan asummaan isin dhaama. Okay, gaafii itti aantu si gaafadha. Gaafiin itti aantu Kanaadaa deemtee moo akkam? Viidiyoo ati Kanaadaa deemtee waraabde tokkoon arge dhayitee turte moo akkam? Yeroo baay'ee viidiyoon gadhiisuu fi suuraan gadhiisuu Kanaadaa gama galgalaa jeetiin gadhiisa. Hawwii koo jechuun hawwii koo ka fuulduraa ture. Akkasumattis biyya kana dhufuu kiyyatti ni gadde. Biyya nan fakkaanne biyya naan umriin isiin irra xiqqoo jechuudha. Kanaafuu Kanaadaa deemuu hawwisaa jechuudha. Biyya gatiin tiyya achiin namalti jechuu barbaadeetiin yeroo mara Kanaadaa gama galgalaa yaa jee akkasitti isin bohaarsaa jira. Kanaafuu rabbi si haa geessu siin jenna. Akkasii Nibraas Qaasim takka abjuun Kanaadaa jettee yaadni keetii fi hawwiin ta'e yeroo baay'ee Kanaadaadha. Atillee yeroo hedduu kumaati jettee viidiyoo nuti gadhiisu suuraan nuti gadhiiftu nuti har'a Kanaadaa jirraa jettee si gadhiisu irra meeti takka abjuun Kanaadaa jettee fe'ita. Abjuuraan hin dhayne gartee yaadaan achumaan bula garuu. Yaaduma keetiitu Kanaadaa ta'ee jechuudha. Yaadni biyya achumaa bakka achi faa dhaqeetiin viidiyoo isinii waraabee akkam Kanaadaan ni qorritti booree yeroo mana wandeetu sana. Yeroo gartee yaadaan dhaqee gartee achitti taljii tanaa jira. Taljii tanafaa keessa seeneetiin jaalallee tiyya wajjin jechuudha. Bashannantee jechuudha. Yeroo baay'ee keessa limaa hunda bishaan daakuu godha. Taljii amma kanaafuu Kanaadaa mana mandeettee jirtaa bakka istaayila Kanaadaa bartee jirtaa jechuudha. Bare jireenya achi. Abteeseetuma jireenya achi jiraachaa jireenya achi sanii
Qaamumaan isin bira jira. Jireenya achi akka qaalii ta'e bira keessa ta'e hundaa hin beeka. Garuu gaafa zaayiraan ta'e akka nu dawwaltu sumaanuu waada nu galta. Sumaaf hin dalagaa yoo inni dawwaltaa maqaa isin nu yaadatta ollee nu baafta gara keessatti. Abshir isiniin fuudha. Akkas egaa abshir. Egaa Kanaadaallee nu fuudhannaa rabbisee isin hafuudhattee akkas egaa nu fuuta abshir. Egaa Nibiraas Qaasim gaafii biratti yeroo dabarru siif ijoollee Suudi Arabiyaa jidduu maaltu jira yeroo baay'ee si Abu Mazraa jedhuun dhagaya. Abu Mazraa jechuun kun afaan Oromoo yeroo deebinu maal jechuudha? Mee addaan nuuf baasi. Yaa nuuf ijoollee Suudii jidduu wanni takka hin jirtu. Gaaruma Suudii tokko gaara Suudii fi bakka ijoolleen itti dhumaa jirtu waan gidduu jirtu. Akkasii jechuudha ijoollee Suudii bakka koomedii jedheetuman jalqabee isaan mufatanii gama muufitti darbanii. Anammoo isaan akka gama kiyyaatti hin jaaladha. Wanni nan jechaa jiruun viidiyoo waraaban tana gartee viidiyoo fofokkottuu yeroo waraaban sirreeffadha. Muudii isaanii tana tolfadha. Istaayila mataa fidanii maalii jaanii san dhiisaa ofirraa jechuu fedheeti. Faaxeelleen tagurra asiin uftee akka nama karaa makiinaa fakkii sittiinitti san ofirraa dhiisaa jechuu barbaadeenii isaan ammoo akka biratti na faaman. Saniifuu isaanis akka obboleeyyan kiyyatti ni jaaladha. Hundinuu biyya baqaa jirra jechuudha. Kana jechuun kan Nibiraas Qaasim siif ijoollee Suudi Arabiyaa jidduu wanni biraan jirtu khalaas ajandoo miidiyaarra baafatanii numa qosuu numa taphachuu malee hammeenyeeti isaanii hin qabdu hin jiru jechuudha. Hin jiru yaa nu jidduu gartee gaaruma jira gaara tokko. Dhugaa qosaan geedduuta kana namatti tola. Mee Abu Mazraan jechuun maal jechuudha? Abu Mazraa jechuunis gartee warreen Mazraa qotu jechuudha. Abu Mazraa jechuun akaafaa tokko jira akaafaa sanii Mazraa kana sirriitti dalagaa ganamarraa ka'ee ilaama khaliibaa dalagaa rabbi isaan haa gargaaru hojiidha hojiirra koon qabdu hojumaan isaan ammoo yeroo nan akkas jenne haaran anammoo hojii isaaniitiin jedhaani ture. Akkas egaa hedduu bakka Abu Mazraa fa'aa jecha itti fayyadamtu yeroo baay'ee garra akkas egaa ijoollee Suudi Arabiyaa Mazraa jechuun bakka isaan dalagan jechuudha. Abbaa iddoo jechuudha. Abbaa iddoo jimaatu hin jirre malee iddoo jimaa jechuudha. Waa maqaa arabaatti miti gaa'oo. Akka hubatan asumaan itti dhaameetu. Akka afaan arabaatti Mazraadha. Abu Mazraa jechuun abbaa iddoodha jechuudha jechuudha. Abbaa iddoo abbaa yeroo jechuudha. Yaa. Okay, gaaffiin itti aantu hanga ammatti shamarree meeqa jaalatta? Shamarree meeqa jaalatteetta? Hanga ammaa. Itti yaadume. Hin dagatte moo? Shamarree jaalalanuma oofnee jaalaltii beeku beekaan jaalaltitu maal isa? Sumaa'uun gaafadhaa deebiiti. Maal jechuudha? Jaalala akkamittiin beeknu? Shamarran hedduun jaaladhee ture. Wal jaalannee illee wal dhiisnee deebiin ta'e deebite jedheeti yaada. Deebii gahaa miti garuu. Walumaa galatti isin jettee si gaafachuu barbaaddee lakkoofsaan jaalallee meeqa jaalattee jirtaa tokko lama sadii inni jiran mee hangasitti lakkoofsaan ibsitee lafa nu haa'uu ni dandeessaa jechuu sitti na fakkaate gaafii. Shani jechuudha dha itti harka kan maqaa isaanii moo Khadiyya Faaxuma akkasii barbaadde yes akkasii yaadii kana barbaadde anuu irraanfadheetiin jira dagaddeetiin jira isaan mee adda dura maasa lubbuun ni jirani dhiiroo lubbuun ni jirani laata saniin maaliifuu lubbuun jiraachuu dandeenye yeroo ammaa kanuma jaalatte waan ta'eef tanuma amma jaalattee jirtu waggaa kana keessa 25 keessa jaalattee jirtu fa'a. Lama sadii afur ta'uu dandeessu maqaa isii lafa nu tarreessine. Gaafiin teessan baay'ee takka ulfaatu. Bira dabra gaafii bira jijjiirama. Ayyee Nibiraas Qaasim haga arraa takkaa dhalaan gara sooshaal miidiyaatiin ta'uu garuma feetiin ta'uu jaalala si gaafattee ni beeyti. Jaalala nan gaafanne booni na sodaataniin sa'a akkuma miidiyaa irratti arrabsu san itti fakkaatteen sa'a ammiskiina kottaa na gaafadhaadhaan isiniin. Akkasii gaa mucaan kun ogaa Nibiraas Qaasim nama nagayaatti gaa shamarreef maaf sodaattan malee mucaan akkuma laatanii gattan kana nagaya garuu sooshaal miidiyaatti gaa inni kajoo gorsaatiin jiraachi jira sani malee gaa mucaan nama nagayaatiin lafaan jira yoo kun wayii gaa keessaan haay jaaniin isin ija akkasiin isin ija warra shamarranii jechuudha mucaan walumaa galatti hammeenya isiniin qabu jechuu barbaadeeti. Okay Nibiraas mudannoo jiruu ta'e keessatti hin irraanfanne. Yaa mudannoon hin daganne jireenya kiyya keessa na mudate jedhee yaadu hiriyaa kiyya tokko jira biyya kana akkuma dhufetti haaraa fi anaa isa dura biyya tana bule akkasi garaan dhukkube. Finiina bitachuudhaaf arabii waan hin dandeenyeef finiina maal jechuudhaan anja finiina garaa akka jettuun hububa galbaxni jedhee bitadhuun jeen akkasii sagaliyaan nu jala jirti akkasii gabbu'ee dhaqee gaafatee jechuudha. Yeroo gaafatu sanitti akkam jedhan iddii aggabatin iyyan kiyyaan garaan akkam si godhaa
akkam si godhu faanas. Akkamitti dhukkubaa? Aywa. Na yaasaa jeen galuu didee. Afaan Oromootiin na yaasaa. Na yaasaa jeen. Galuu didee fi san booda akkana godhu jeen. Na yaasaa jeen galuu hin galleef. Shaada na yaasaa jeen. Na godheetin gartee. Akkasitti jechuun fudhatee. Akkasii jechuun teknooloojii addaa fayyadamee jechuudha. Dandeettii ajaa'ibaa qaba. Mudannoo ajaa'ibaa nama yaasaa jenni afaan Oromootiin. Mudannoo dabalataa. Gartee akka naannoo keenyatti fiilmii ilaalla qarshii takka takka kafallee. Shilingii fa'a. Qarshiidhaan gaafa keenya. Akkasii kafallee ilaalu turre sanirratti ijoolleen baay'ee jira. Fiilmii ilaalu jira. Dhuufuun na qabdi. Sagalee dhageessisu jeetuun keessa qabee. Gizeen suutan baasu jiru wanti sagaleen na yeroo kaate. Sambooda manni guutuun eenyu dhufe naan jedhan. Yaaboo bakkuma jirutti bishaan ta'e namuu harkanatti as deebisee kanaa dhufa kana. Awwa maali garaa siyaasaa maal taate naan jedhan. Anaan ittiin jabaran gabbaan gaafatan. Na baay'atan maaliif manni guutuun narra deebise anis. Bishaan ta'e urgaan asiin na yaa'e. Amma yoo wartee dhufuu taate ammaa waliin dhufa ni sodaatu. Amartiin dibindi fadhuma. Akkas ta'ee mudannoo ajaa'ibaa qabdu mudannoo nama. Mudannoo baay'ee jira garuu amma haganuman isin godha. Kanaaf yeroo biraatiin isin qica amma gumaa na gartee. Gaafiin itti argamee viidiyoo kana ilaalletti walitti chaanaan isin jira. Hey yo bro, salam alaikum rahmatullah barakatuh. Ramadan Kareem, bro. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I just want to say تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Akka isin biras viidiyoo sanarratti salaamtaa akka ibsachuu beekta salaamtaa yeroo ammaati moo salaamtaa duriyyeeti moo afaan maal isin summe? Yaa salaamtaan kuni salaamtaa haara neeyna jenneeti haara yaa jechuun sun gartee harkaan jechuun sun gartee raapparoota yaamte saniifuu salaamtaa deebitan itti fayyadamaa isiniin jedha. Salaamtaa hariyaa jechuudha. Salaamtaa biyya samiiti garuu. Afaan maalii jechuu barbaanne? Yaani amma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuu feeneeti. Barakatuh jechuudha. Bara waan dansi Afrikaa dansi taphachaatanii seebarra. Salaamtaa yaani warra musliima faranjoota keessa jirutu akkas salaamtaa jechuudha. Isinii deebitee jeetee yaadame. Waaw sirri nu deebite an dhugaa rabbii waan taphataa jirtan na fakkaati garuu salaam faranjiitu akkasii wal dubbisa. Ajab. Walumaa galattuu salaamtaa biyya nyaata faranjootanii jeetanii jechuudha. Isin qofa waan nuti nuti isin laallannee yoo qabna irra booda. Hayyee nabiraas kaasin. Saahiba nama meeqa qabda saahiba jabaadhaa tokko akkaan jaalattu yeroo hedduu dambaanii saahibinni kee maqaan isaa saahiba keessan nu ibsine. Hiriyoottan baay'een qaba. Hiriyoottan baay'een qaba. Akkasumatti isaanis hiriyaa qootiyyaaniin abdatanii wajjin jiraataa jirra. San keessaa kan hin dinqisiifadhu baay'ee roobaa jamal. Hiriyaa kiyya yeroo mara addaan hin baane baay'ee takkan jaaladha. Viidiyoo dalaguu irratti illee na jajjabeessee wajjin ammaan tana yeroo gabaabaa booda yuutuubaadhaan karaa gama yuutuubiitiin isinii dhufnee si wajjin taanee akkasitti Oromoo bu'aarsinee gartee aartii afaan Oromoo kana guddifne jeetii yaada. Yes, duyda bal'aa isiniif qabna. Egaa yeroo hedduu roobaallee sibirinni garraa siif roobaan ijoollee biyyaati moo? Ati naannuma takka asii wal bartan. Saahiba jechuun akka biyya wajjin dhalatanii ganda tokko wajjin dhalatan dirqama san ta'uu qabu. Kanuma rabbiin bakka bakkuma saahibaatti oofaa si fidee saahiba si ta'a. Akkas waliif isin adiisu. Hayyee nirraa qaasim. Gaafiin keenya gara dhumaa jira. Mee gaafii takkataniin si gaafadhu dhumaa jechuudha. Wanni hangas gaafii hangas gaafa nama isa. Takkallee sila Hamzaa fi biqiltuu osoo na gaafachuu baatanii jettee tasitti eegamu. Yoo jiraatte lafa nuuf kaa'e. Gaafiin agartee jaalallee ilaa meeqaa qabda numbaraan naa isaabii hagam jaalattee naan jettan sun gartee gaafii naan ta'in garuu waan isin na gaafattaniif birraa isiniif lakkaa'ee haquma himtee jechuudha. Haqaallee osoo hin taane gartee itti yaadee tilmaama koo tilmaama isin maayee malee hin beekamu waan sana. Okay gaani biraas sagantaan teenyallee gama dhumaa geessee jirti. Mee maqaa tokko haa Dr. Filataa siin jaan maqaan sun maal irratti siif beeku? Maqaa kana hiriyoottan kootiin naa baase
maalirra dhaabbatanii na baasanii yeroo baay'eedhaan waa'ee jaalalaa kanaa sirriitti keessa namaa ibsa. Doktora jaalalaa. Jaalala tana dubartii takka yeroo nuti haasa'u jaalalti tuni aannaniin jaanne hin dhugamtu malee jaalalti sooraa kan beekutu sooratan jedha. Waa'ee dhimma jaalalaa kana doktorummaa hiriyoottan kiyya biratti fudhee anis sanirraan isaan na baasu maqaa kanatti baay'een galatoomfadhe. Sanumarraan maqaan kun natti haga jee anaa murteeffadhe FB'n koo Doktor Filataa jedha. Akkasumatti yuutuubni kiyyas akkasuma jaa maqaan kanarra dhaabbatee naabee jaalala tana akka daabbottiin kutee afaan namaa kaa'u. Kanaaf maqaa kana argattee jechuudha. Argatuu qofaan silaa eebbifamuun ture Kanaadaa yeroo gabaabduu booda deemee maqaa achitti eebbifama. Egaa Doktor Filataa gaafiin keenya xumuramee jira. Mee hordoftoota fi daawwattoota istiidiyoo Oromiyaa Intarteeymentiin mee maal jettan? Akkasumatti gartee daawwattootaa fi jaalatamtoota Oromiyaa Intarteeyment nu daawwatu aga dhumaa viidiyoo keenya kana daawwatu keessaniif baay'ee takka galatoomaadhaanis ninjaa. Ammoo garuu tokkoffaa duraa sabiskiraayib nu godhaadha. Deebi'aa laayikii nu godhaa, sheer nu godhaadha. Qophii adda addaa qopheessanii ijoolleen tun nama yaamuudhaan jajjabeessaadhaan isin ninjaa waan nama bu'aarsa waan isin bu'aarsa bu'aaruu yoo beekan tama nama daam jirtus hoottos kagartee bakka biraa jirtus hoottu kagartee jaartii wallolees asitti gammachuun oolu kagartee jaarsaa wallolees gartee guyyaa jaarsi si mufachiise viidiyoo teenya ilaali hoflu feetaani akkasitti isin bu'aarsuudhaaf qophiidha. Akkuma isin jee sheer godhaadha ijoollee tanaa guddisuun nuun isin jaa anis gama kiyyaan isin biran jira galatoomaan isin jaa. Galatoometis gaa yeroo ta'e aarsaa gootee hanga ammaan nu wajjin turuu keetiif galatoomii galanni qeebaan isin jaa. Kanaadas yoo. Bilisummaa. Ayyee. Isin galatoomaa.